iskiriinii kanarratti akkuma argaa jirtan nama biyya Hindii kanarratti wanti biqile namoota baay'ee ajaa'ibsiise kun maal ta'a laata? Akkuma beektan addunyaan keenya wanti nutti hin himnee fi nutti hin agarsiisne hin jiru. Oduun gara biyya Hindiitii dhaga'ame ummattoota addunyaa keenyaa hedduu dinqisiiseera. Mee mataan dhala namaa maal biqilchuu danda'a jedhee osoon isin gaafadhee gaaffii kana yeroo dhageessan rifattaniittu ta'uu ni danda'a. Mataan dhala namaa rifeensa qofa osoo hin taane waan biraas biqilchuu danda'a nuun jedha. Oduun gara biyya Hindiitii torbee kana dhaga'ame. Haa ta'u garuu wanti mataan dhala namaa biqilche jedhame kun maaloodha? Iskiriinii kanarratti akkuma argaa jirtan nama biyya Hindii kanarratti wanti biqile namoota baay'ee ajaa'ibsiise kun maal ta'a laata? Chaanaalii koo kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquun guyyaa guyyaatti viidiyoowwan ajaa'ibsiisaa fi dubbii ijoo ta'an yommuu YouTube irratti fe'amu jalqaba akka isin bira ga'u gochuu ni dandeessu. Gara sagantaa koo har'aattiin darba na waliin haa daawwannu. Galmeen dinqisiisoo addunyaa yeroodhaa gara yerootti wantoota namoonni ofirratti biqilchan xiinxaluudhaan sadarkaa tokkoffaa lammaffaa jechuun yommuu maqaa namootaa tartiibessu arginus galmee kanarratti kan galmeesse dura irraayyuu jalqabanii kan beekaman kan akka rifeensaa, qeensaa, hirina isaaniitiin safareeti. Inni har'aa kun garuu addadha. Sababni isaas dhalli namaa rifeensaa fi qeensa qofa osoo hin taane nyaata nyaatus ofirratti biqilchuu ni danda'a kan jedhu ragaa waliin gara biyya Hindiitii dhaga'ameera. Namichi biyya Hindii maqaan isaa akka beekamu hin barbaanne kun wanta ta'e kana akkanatti ibsa. Mataa isaa irratti ruuzii biqilchuun soorata sooratu lafa qonnaarraa osoo hin taane mataa kiyya irra godhadheera nuun jedha. Ruuzii kana erga sammuu isaa irratti biqilchee booddee ruuziin kun sa'aatiitti bishaan barbaadee fi ergaa dabarsuu barbaade hundayyuu akka hubatu kan ibse namichi dubbii ijoo ta'e kun sammuun mallattoo jireenyaati jechuun maaloo waanan isiniin jedhu kana shaakalaatii bu'aa isaa sammuu keessan irraa waan argitaniin ni hubattu jechuun namootni sammuu isaan irratti ruuzii akka biqilchan ni jajjabeessa. Jajjabeessuu isaa yoo dhiifneyyuu gochi kun ofumaayyuu ajaa'ibsiisaa fi dinqiin akkasii inuma jira waan nama jechisiisudha. Kanaafuu sammuu isaa irratti ruuzii biqilchuun bulchitoota bakka keessa jiraatuu fi naannoo ishee ta'etti dubbii ijoo ta'uu isaa irraan kan ka'e gaaffii kana gaafatan gaazexeessitoonni gaaffii gaafatameef gaazexeessitoota fuuldura taa'ee odeeffannoo guutuu kenneera. Ruuziin kun kan gurguramu jechuunis namootni baay'een ruuzii kana akkan isaanitti gurgurana gaafataniiru. Inni garuu ruuzii mataa isaa irratti biqilche kana gonkumaa akka gabaadhaaf hin dhiyeessine yeroo itti himu isaan garuu miira sodaatiin guutamanii akka ilaalan ni ibsa. Ruuziin kunis guddatee yeroo nyaataaf ta'utti namichi ajaa'ibsiisaan kun akka walitti qabatuu fi itti fufees ruuzii kana bilcheessee akka nyaatu kan dubbate yoo ta'u haala ruuzii mataa isaa irratti biqilchuu kanaanis ruuziin kun akka hin miidhamneef dhaabbatee rafuu dabalatee akkaataa ciisicha garaagaraa fayyadamuun akka itti bare gaaffii fi deebii gaazexeessitoota waliin godheen haala gaariin ibseera. Mee isinitti haa mul'atu gaa? Isin akkuma ruuzii gabaa irraa bitattanii bilcheessitanii nyaachuu yaaddan namichi ajaa'ibsiisaa biyya Hindii jiru kun ruuzii mataa isaa irratti biqilchee nyaachuu filateera. Namootni baay'een yeroo na laalan akka gowwaatti na lakkaa'u kan jedhu namichi Hindii kun gowwaan garuu isaanidha. Qabeenya osoo qabanii itti fayyadamuu kan dadhaban ruuzii isaanii mataa isaanii irratti biqilchuu ni danda'u jedha. Namootni naannoo isaa sammuun isaa tuqameera jedhanii gaazexeessitootatti himu. Gochi kun wanta amanamuu hin dandeenyee fi bitaa namatti galu haa fakkaatu malee gaazexeessaan kaameraa isaatiin iddoo ruuziin kun itti biqilee seeraan ifa baasee dhugumayyuu ruuziin kun
rifeensa namicha kanaa waliin yeroo hedduu akka jiraatan sirriitti agarsiisuu danda'eera. Rifeensi namaa gognaan akkuma dibata barbaadu mataa koos yeroo bishaan barbaadeef mallattoo natti dhaga'ama. Achumaan bishaan akka obaasuu ni ibsa. Gocha kana waggoota 10 akka itti fufe kan dubbatu namichi kun waggootaaf baasii ruuziidhaaf qarshii tokkoyyuu akka hin baafne ni dubbata. Egaa namichi kun ruuzii biqilchuun isaa namni biyyoo irraa waan dhufeef immoo saayinsii biraatu jira kan jedhan namoota baay'eedha. Dhalli namaa ruuzii ofirratti biqilchee oduu jedhurraa yeroo deebinu yeroo tokko qaama namaa keessatti biqilee kan turee fi addunyaa ajaa'ibsiisee BBC faa osoo hin hafin iddoo guddaa kennanii fi addunyaan wanta ajaa'ibsiisee fi baay'ee kan gabaafame wanta tokko sinaa yaadachiisu. Namichi sun Roones Veenderaa kan jedhamu nama umriin adeeme lammii Ameerikaa yoo ta'u itti deddeebi'ee kan rakkisuu fi hanga of wallaalchisuutti kuffisuuttis kan ga'e qufaa tokko qaba ture. Yeroo kanattis gara mana yaalaa deemee qorannoo yeroo taasifamuuf saambaan isaa gar tokkoon hojiin ala ta'uu isaa kan beekan doktoroonni sababa ta'uu kan danda'u kaanserii ta'uu akka danda'u shakkanii wantoota xixiqqoo somba isaa irraa fuudhanii qorannoof qopheessanii. Garuu kan ta'ee fi kan argatan wanta biraa fi wanta bitaa namatti galu ture. Somba isaa keessatti kaanserii wanti jedhamu tokko illee hin argamne. Amantanis amanuu baattanis somba namichaa kana kan miidhee fi hojiin ala kan godhe somba isaa irratti firii shumburaa guddachaa jirtu waan argameef qorannoo X-reetiin qoratamee erga argamee booda doktoroonni yaada dhuunfaa isaanii kan kennan yoo ta'u yeroo tokkotti akka carraa shumburaa nyaachuu isaa waan hin oolleef akka carraas kallattii isaa irraa goree somba isaa irra bu'uu hin oolle jedhanii tilmaamanii. Doktoroonni gabaasa kana yeroo kennan wanti ibsaa akka hin kennine isaan rakkise. Garuu waa'ee biqiluu isaati. Dhukkubsataan kun somba isaa irratti firii shumburaa biqilchee fi biqilaa kana baasuudhaaf yaalii baqaqsanii hodhuu akka taasifameef yoo ta'u yaalii baqaqsanii yaaluu boodas nyaanni jalqabaa isaaf dhiyaate nyaata of keessaa shumburaa qabu waan tureef nama dinqisiisee ture. Kun egaa hojii Waaqayyooti malee maal jedhama jechuun kan ibsan dhukkubsataa haati manaasaa fi doktoroonni waa'ee kanaa ibsa kennuurraa of qusatanii turanii. Egaa dhalli namaa alaanis keessaanis waan akkasii biqilchuu danda'uun maalirraa ka'eeti kan jedhamu amma iyyuu dubbii ijoo ta'eetti fufee jira. Mee ilaalaa gaa namichi mataa isaa irratti ruuzii biqilche jedhamee yeroo yaannu dhimmi namicha kanaa amma iyyuu dubbii ijoo fi ajaa'ibsiisaa ta'ee itti fufee jira.